Tio, nagaa jirtu? Maatiin nagaa? Jirtaat? Nagaa. Alhamdulillah. Nagaa alhamdulillah rabbil alamin ya shukran. Masha Allah. Hallelujah jedhe achi booda ammas. Ani koy kan naan galle. Gaafin sirraa qaban. Gaafadhu. Hallelujah. Maa ta'e. Amen. Masha Allah. Kasin jedhu gaafis. Eshi. Silaa macaafa yoo ta'e dhaggeeffadhu. Macaafa qulqulluu yoo ta'e seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannisitti dubbisee agarteetta. Maal? Waan an sobee? Maal jettee irra deebime? Maal jedhe kan? Seera uumamaatii hanga mul'ata Yohaannisitti dubbiseetta macaafa qulqulluu. Yeroo hundumaa. Eeyyeen. Agare. Siga. Maal jedhe Kadiroo? Qoyme turjumaan haanaayii kan afaan kana. Seera uumamaatiin kan mul'ate Yohaannis maal argiteette? Neetworkii keetti malee dhagaan jiran. Hoo neetworkii kiyya kadaanaa dubbistee taasisin jedhe. Akkasitti jechuun kakuu bakka barii malee kakuu haaraa dubbisa. Sababa hin godhin. Maal jettu? Eeshi. Kakuu moo Isin soraachaa neetworkii ittanii soraachaa jirtu. Maqaa neetworkiin gaafa kasaanii gartee gaafa neetworkiin isaanii asirraa gabbu'an hin guutama. Gaafa na bira dhufe sillaaseen mari dameen diimtuun san sillaaseen san waa sadii qabdii bartaak ab wold manfas quddus sadeen san hin diimatti qayyee. Hin diimatti hundisi. Dhaggeeffadhu si dhagaan jira sirriittiin soominiiti si dhagaan jira dhaggeeffadhu. Wal dhaggeeffadhu. Hin soomne obsaa koo maal sooba? Abumas. Abet. Ayyee kanaaf iyyuu maaliif asin jedhe? Ajandaan kee waa'ee macaafa qulqulluu waa'ee Yesuus Kiristoosiin malee ajandaa biraan qabdu. Waa'ee quraanicha keessanii iyyuu beekta deem beeku. Nan shakkiin qaban. Shakkii qabda kootu siifin dubbisa. Waa'ee quraanicha keessanii iyyuu waan ati beektu natti fakkaatu waa'ee macaafa qulqulluu malee. Na dhaggeeffadhu qaba. Ani macaafa qulqulluu beekee quraan akkamitti carraasiin kennaanis carraa kennite. Goobasi kiyya lallaba bakka kana lallabaaf miti. Gaafii na gaafadhu si deebisa gaafiin si gaafadhu deebista sa'aa fixuun barbaadu. Neetworkiin kee duraa dhuma. Boqochuuf deema neetworkiin kee daqiiqaa muraasa booda. Rakkoon qabu hin dhume waa'ee faadhaan fayyadama. Magaalaan jira baadiyyaa hin jiru. Okay. Ati waan siin jedhe baga jiraattee ati islaam moo kiristaana boo? Nan tuura dabaatuna isaan. Hin lallabini sekenduma sadii keessa waa na gaafadhu. Yoo na gorsuu keete bilbila kiyya siifin kan na keessaan na gorsita. Si gaafachuu fandee maara miti bara. Gaafa jedhanii mallattoo gaafitti godhi abooti Oromoodhaan aan jedhi mallattoo gaafitti godhi na gaafadhu sa'aan kiyya deemu jirti sa'aan qaaliidha. Neetworkiin kee na rakkisu jira sa'aallee na rakkisu jirti dafi itti fayyadami gaafii mallattoo gaafitti godhi na gaafadhu gurbaa. Eeshi bakka sin gaafachuu baneeshi sin gaafadhaa galatoo. Dafi mallattoo gaafitti godhi. Ajaan kee waa'ee macaafa qulqulluutii fi waa'ee gooftaa Yesuusiin malee hin jiru waa'ee amantaa Pirotestaantii jechuudha. Gaafii na gaafadhu. Ta'uun barbaadu taanaani. Gaafii na gaafattu. Maal tamma kana baay'ee Yesuus fide. Aboo kun kan akkana kana maaltu itti heeruma yaa waaqayyo. Gaafachaan jira miti kun afaan Oromoo taasisaa miti. Mallattoo gaafitti godhi anaas si gaafata. Nama natti heeruma gaa. Nama natti heeruma nama akkam. Infuune gooftaanu akkuma kooti jira Phaawulosis infuune Yohaannis waan takka waan dhumaan haadha manaa qabdu takka hin jirtu wangeela keessa. Jarri maa fuutee duuba obsaas. Ani biyya lafaa waan fudhanii na dhibe. Namni gartee akka gooftaatti ittiin jiraadha jedhu ergaa Yohaannis keessatti karuma gartee gooftaan irra deemuun isaaf hin ta'a jedha. Maa fuutan isin yaa ilmaan Waaqayyoo. Ilmaan Waaqayyooti ilmaan Phaawulos. Ilmaan Maarta Luuter Kingi. Phaawulos iyyuu akkas jedha. Phaawulos waa'ee Yesuus inni manii yoo dandeessan taa'e inni dandeessan fedhe qorama jaa'uudhaaf garuu jedhe namni kamiyyuu abbaa manaa qabaatu. Phaawulos fadhinna Phaawulos fadha saalaa qabu. Dubartiin dubartii abbaa manaa qabaatu isuma dumadaan haadha manaa qabaatu jedha. Horaa baay'ee jedha. Sanyii kana. Abiraamiif kakuu gaafa kakate Waaqayyo sanyii kee akka urjii galaanaan baay'isaa jedheen. Nagaamuyi. Na dubbiste hanqasaan homaan gartee barakaa ka Waaqayyo keessa shaadaa namarra qabata gaafa daatan kee tole.
Nagaa sanyii nagaan siif haa ta'u. Akkam abee? Jirtu? Akkas. Jirtaa? Jaalannaa bar. በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው። Akkana. Eebbifame galatoon. Atilleen eebbifame kottu. Baga dhufte gara mana araaraa. Mana fayyina. Siyaate akkamatti nagaa dhabni? Ante xeenaan kiyya nagaa. Xammaqamaadha. Keetoo kan maatii hojii nagaa. Jirra kuno waan adii gara mataarra keettee Gooftaan waan naan jedhe fuudhuu barbaada sanyiin haadha manaan qabu naan jedhe. Dhugamoo soba. Is bakka annan keetii sobaa jirachuudha ante. Haadha manaan qabdaa? Maal ante atoo ammoo paantitti nama qorattaa hidhiisi kaakoo amma duratti. Eessi qora? Maa hin qoradha. Qora waa hunda dabaraa jedhaa miti ibboo. Inni ammaa sirriidha. Hin qabdu hin jirtu mee ati mana? Ati manaa? Eeyyeen. Jirti malee maal naa barbaaduuf immoo? Maasii barbaada eessa jirti mee haa dubbattu mee eessa jirti maqaan ishee eenyu intala eenyuti? Haa isa booddee haasofnaa rakkoon qabu. Hin jirtu gooftaan hin kijibu hafuurri kiyya hin kijibu hafuura lamaan qaba tokko quraanaa tokko ta'u wangeelaa. Hin ta'u. Waan ajaa'ibee nan himne garuu. Waa'ee wangeelaa waa'ee Yesuus beeku hin jiru. Utuma beektuu immoo garuu dhugaa kan ta'e irra jettee darbuu barbaadda baay'ee. Inna jedhu dhugaa. Baay'ee jaaladha baay'ee itti amana Yesuus Kiristoos dhugaa baay'ee jaalanna yoon Yesuus itti amanne garteen islaamaa ta'uu hin danda'u yoon isa itti amanne abboo maal biyya lafaa kanarraa godhan hin fudhadhu yaa ilma Maariyaam yaa Yesuus yaa qulqullu kan Waaqayyoon ergate Waaqayyoon jaallatu kan gartee karaa dhugaa barsiisu kan Waaqayyoo tokko malee hin waaqeessine maasha Allah isa kan abboo akkasii amma waan jedhu Yesuus Kiristoos itti ni amantaati ni fudhattaa isa. Eeka isa malee. Dubbii takka ta'e Yesuus jedhe wangeela tan sobanatti taatee jira dhugaanatti hin ta'in. Maa isheen? Akka jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti ilma namaa isa Waaqayyoo irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara Waaqayyootti ol hin baane jedha. Dhugamoo soba? Maal? Wangeeli matsaafni sibira jira ati manaa jiraachuu baattu gaa matsaafni sibira jiraachuu qaba. Esti maal jettee esti? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Eeshi. Akkana jedha. Ilma namaa isa Waaqarraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara Waaqayyootti ol hin baane jedha. Dhugamoo soba? Bani mee wangeela Yohaannis? Koi banaan jira. Akkas. Anis waa firadhaa qote. Sumaanuu akka isaan dhufanu warri ilmaan Luutar jechuun arraba moo eebbaa jettanii kakkaaftanii ilmaan Luutar jechuun arrabaa miti jamaa. Luutar jechuun hundeessaa dhalataa biyya Jarmaniiti. Hundeessaa amantaa Pirotestaantiiti yookaan immoo amantaa Peenxeeti. Namni yeroo jalqabaatti amantaa Peenxeeti Luutari. So ilmaan Luutar jechuun warra abbaa isaanii hundeessaa amantaa isaanii Luutariin duuka bu'an Luutariin hordofan jechuudha malee arrabaa miti. Akka itti fudhadhaatti buufaa ustaas. Ayyee adeemuma keessan koonnaa si dubbisaa sanyii as deebi. Alex nagaan siif haa ta'u welkaam atilleen baga dhufte obboleessa koo kan sabaa. ዌልስታ ቦዝ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ማን ነው አንተ? ኢሳንት ያሳ ቦንጆር አሌክስ ይባላል እንደገደሙ እዛው ነው። እሺ አየነስ ጀማል ይባል ነው። ገሬ ሻዳራት አን እስላም አቶ አን ክርስቲያና አየየ ወሊናስ ቆሰኝ ከናብ ጨራከና ሰኝ Sanyi. Dubbiseerta. Dubbiseen jira garuu inni jettu kuni gara olii isaa moo ol sittee dubbisteetta? No waan jedhe hindayna dura Yesuus malee kan gara Waaqayyootti ol fuudhame gara Waaqayyoo deeme jira moo hin jiru wangeela keessa? Macaafa keessa.
Jira garuu inni kan Yesuus kun maal inni beektaati waan ati hubachuu qabdu Maali? inni kan Yesuus kun adda maaliif jalqabayyuu Addan jedhu ani waan siin jedhe Yesuus Kiristoos akka jedhu Yesuus malee anaan malee namni tokko gara Waaqayyootti ol hin baane jedhe dhuga moo soba? Naaf deebisuu danda'e. Waanuma feeteen feetu sibiilaan fedhu fooniin fedhu hafuuraan fedhu waanuma jechuun akkuma feetettu Yesuus Kiristoos gara Waaqaatti ol butameemi. mirga baasaa taa'e. Namni biraa Yesuusin alatti gara Waaqayyootti ol fudhame hin jiru jedha Yesuus. Ana malee homtinu gara Waaqayyootti ol hin baane jedha. Homtinu waanummaan takka bineensaa fi wala malaayikaa wala jinni wala seexana waan ni takka ol hin baane jedha. Dhuga moo soba? Kenna. Akka gootu akkamiin godha? isa kana yeroo biraatti na qaxarii adda biraa na gaafadhu waan asi gaafadhu qabaanis. Eshi laal amma bakka kun dhugaan ta'u Henook gara Waaqaatti ol fudhame hin fudhamne ol lubbuudhaan osoo jiru Fudhatameera. kanaafuu boqonnaan kun warra rukuta Yesuus dhuga jechi wangeelli dhuga soba bakkana soba jechuudha. Hayi soba miti isa kana tuun taane Hay ammati na dhaga'iga anaanis ayyee. akka kana utuun taane wantichi maaliin nama beektaa normaalii mata duree naa kennitti qophaa'in dhufaanis. Mata duree waan naa bakkuma tana qofa naa deebis Yesuus Kiristoos malee wangeelli kun Yohaannis keessatti homtiin ol hin baane jedha. Henook hin jiru biyya kanarra Henook as hin jiru. Elijaanis as hin jiru miti. Kuni kaa soba taakaa. Yesuusis sobeen jedhu boqonnaa tanaatu dhara malee. Ani wangeela keessa soballee jedhu takka warra waan kana caafee sobe. Akka kana tuun taane maaliin ni beektaa inni amma inni jedhu kuni innati amma dubbisaa jirtu kuni bara kakuu haaraa keessadha. Kakuu haaraa gaafa jedhamu Yesuus na dhaga'iga dura na fichisiisi. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee erga dhalatee booda kan inni barreeffame waan ta'eef ergasii booda ta'a laata waan jedhamu yaada koo keessa jira. Kana caalaa immoo rakkoon qabu mata duree kana qabadhee anis wanta jiru sittan hima. Gaaf tokko takka nama dura deemtee bar. Aaraa namitti ani har'an dhufaa jira mana kee. Mee dhugaa jedhe Waaqayyo. Dhugaa jedhe mee Waaqayyo na yoon sobe Waaqayyoon gartee arraba kan koo kana haa qabu jedhe mee. Dhugaa aareeffan dhufaa. Ayyee ga dhufte. Duuba ati guddoon nuti warra dhabu jira. Ati Yesuus dhibbara dhibbatti Waaquma jettee amantaa? Yesuus inna gaama? Inda gaama. Yesuus ati dhibbara dhibbatti Waaquma jettee amantaa jettee amma? Yesuus Waaqa guutuudha. Irruudha miti. Irruu miti mi Waaqa guutuu? Waaqa guutuudhaan. Okay, Waaqa guutuu jechuun fisuun mamlaaka irruu dhibbara. Yesuus malee Waaqni biraan jiru? Waaqni biraan hin jiru Yesuus hin ala. Yoo jiraatee siif hin kannaa. Asti? Yoon sii kannee hoo? Mee jedhi kaa? Sii kannaa taa'i. Sii kannu? Eeshi. Okay, wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 banime. Maal jedha? Dubbisi kotto. Dubbisi kokka. Arrees nama dubbisaan zikriin godhu jira. Laylatul qadriidha. Pentumaan haa dubbistu wangeela. Maali quraana? اقرأوا القرآن نجد نبي محمد إنه يأتي يوم القيامة شافيا لأصحابه يعني وانجيلا ميبر ربين كتابنا كي ينوغا قرآن خانا ملجرا ألف لام ميم يوجد صحابة تركت ليس وانجيل أنا ما تك صحابة رنكت يوجد تكاج على مقفة يرمي عليه للب ديف للب باتي ديك دما لكوسا كل ترب ديك دما كل ترب يا ربي كي Numa obsaa gaa jiran Waaqayyo isiniif haa araaramu. Dubbisanii haa dhufani. Taaptaaf godha jiran hafaloo nu godhis faloo godha mana kana kuma dhibbata galchaa gaa maali uummanni kun akkanatti. Kadiir irraa viidiyoon bee jira bara jiran ashiroo lawaa keessa dhufe. Kadiir dubbadha. Mana dhiiftan jiran yoo mana kiristaanaa dhaqees kiristaanni mana isaanii cufee cal jettee teessee ijoolleen kiristaanaa mana siitis nakkannite ayizoo kuno ay jaarsa wayiin see gurbaan qeerroo ajaa'ibaati Alex akkas
Gurba? Welcome, welcome. Ana dhufo. Abeet. Akkas ambassa, Weelis ambassa. xiqqoo Tik- iddoo Ishi, hojii ishi, kana jira malee silaa waan baay'ee ishi, wal gaafannaa garuu yaadi ishi. keessan natti toleeruun dhaggeeffachuu Ah, dhufe akkasitti itti dhaggeeffadhu. qophooftanii na eeddanii yoo akka galgalaa Tole. hin turtu yoo ta'e Naan tura, hin jira. dansa. Asirraa sa'aati hin jirra nuti, hin jirra. Hin Ishi. jirra goba sige. Follow Ishi. ergadhu. Dansa. Sii deebisa. Nafsu jadiid, haa'ulaa'i. Jadiid. Maal inni beektaa eenyutti maqaa Maal? kee bannaata? Maqaa kee hin barreen. Maqaa kiyya moo? Hin bartu kanaallee. Maqaa kiyya. Eh, Abduudhaayi. ani almasiih. Isa dhiisin arganne, isa hin arganne. Okay, maali waaqayyo na dibees na kaa'e bar. Okay, sikkane dubbistee maal jedha? Inni ati jettu suni Yesuus immoo anan qabin jedhami. maal inni beektaa? Anan qabin, anammayyuu gara abbaatti ol hin baane, gara obboloota kootii dhaqii, gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti, gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanitti ol naan ba'a jedhee isiidhatti gartee isii Maariyaa Magdalene dubbate jedhee ishiidhatti gartee himii jedhee isaan abboomamee jedha. Isii abboomee. Yesuus Kiristoos miti. Yaa ol hin baane gaafa jedhu maal nama beektaati? Ol hin baaneef gadi hin buune ni beekna dhisse waan ol beef gadi hin buune naannee kee. Waan jedhe. Dhadhagaika maal nama beektaa akkas jechuunsaa? Yaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa dhufee hojii isaa xumuree gara mirga Waaqayyo abbaatti ol ba'ee hojii isaa biyya lafaarraan xumurree inni yeroo sana yeroon akkas jedhu sana. Gaafa Yesuus biyya lafaarra jiru Waaqayyo abbaan eessa jira? Waaqayyo abbaan teessoo isaarraati kan inni erge biyya lafaarra. Eessa jira? Waan kan jedhe Yesuus gaafa lafarra waggaa 30 fi maal ture sana Waaqayyoon eessa ture? Waaqayyo abbaan teessoo isaarra jira. Teessoon isaa san lafarra moo waaqarra? Laphee kee keessa jira, laphee koo keessa jira, waaqarra jira, lafarra jira. Amma as keessa jirti teessoon Waaqayyoon as keessa jirti? Eeyyee. Fidi Kana ragaa. beektu waan ta'eef? Fidi amta. Fidi ragaa. Ajaa'ibaa dhufeete. Ajaa'ibaa sanyii. Maal inni beektaa? Ishee Ofi, kan ammaa? yaada amma bakka dubbiste kana afaan Oromooti gabaabaa siraa gabaabaa. Waaqayyoo kootii fi Waaqayyoo keessan jedhe moo hin jenne Yesuus? Waaqayyoo kootiif waaqayyoo keessan gaafa jedhu Gaafa jedhu naannii kin asasiin hin jenne afaan Oromoo si gaafa yaada amma duruu si argartee nan shawwadin Waaqayyoo anaan shawwadu. Okay, Jedheera. Waaqayyoon Yesuus san kami? jedheera laa jechuunsa maal inni sitti mugaa Himi. kana jechuunsa inni biyya lafaa irratti ergameeti jira waaqayyoo koo fi waaqayyoo keessan jechuunsa Eenyutu erge? abbaatu erge Abbaan eessa jira yeroo Yesuus ergu? abbaan teessoo isaarra jira sadan tokko alaama maal inni beektaa tokko wanti si jalaa bade siinii Maaltu na jalaa bade dhiiroo? sadan tokkummaa kan jedhamu nu banneeti Sadeen tokkummaa min maalatu no sadi? Sadeen tokkummaa maal jechuudha? sadeen tokkummaa kan jedhamu isuma sila jechaa turte maqaa Sadi waa sadi natti waa sadi jechuudha. Aanduulee sost naan jechuudha sadi. sadan tokkummaa inni jedhamu kuni Sade waa sadiitu amma akka fakkeenyaaf Kadiir sanyii Abumu'aaz sadeen kun nama tokko namoo nama sadi. sadan tokkummaa yaa maal nama beektaa waan hubachuu qabdu Aboo boqonnaa kanatu nu banne sanyii maal hubachuu qabdanaan jetta tu. qoy sittani maa rakkoon qabdu na hubachiistaa takkaa bakka kana dubbistee beektaate dhalattee. Taam garaamiin sabna Aawo alhamdulillah. Fixaarii thank you. maaliif hin dubbisure Eeyyo akkana naa fidaa kana waaqayyo. Oo naa guddisaa Kadiir. waan ta'e maafan hin dubbisu Kootu baga dhufte akkana waliin lalamu guddisa tolo. Ajjalu haa zarraga. Arraasiin maasha Allah. Ambasa leenca akkanatti bosona akkana leenca kana tokko kanatti haadha manaa malee wayyoo bara badhaadhina. Inde. Waaqayyo gartee waaqayyo dubbate waaqayyo simboo fi araara galchee gaa'ila sitti kanneera ulfiis konkolaataa sitti haa kannu ameen. Eebbifam. Hayyee abshir akkana nama waaqayyo wal jaalannaa bara siin jaaladha kiristaanallee taatu. ati waan ati hubachuu qabdu Hayyee. wanti si keessa dhokatee jiru tokko jira guyyaa isaa eegee hin ba'a natti fakkaata Wallahi waan of keessaa hin argooni waanuma jechuun namarraa argaan hin argu waan of keessaa gaa'ii. waan yesuus sitti kenne jira natti fakkaata si Kanuma Yesuus kanne sanii nakkanne bar abbaan gartee aangoo aaboo fi gartee gooftaa taasifatee fayyisaa saba kanaaf akka taasisu jedhee karaa waaqayyootti akka waamu isa dibee waaqayyo gallakkise isuma sanii nu dibaree kan biraa isa jira miti.
Karuma Waaqayyo sana lallabna. Malee kana gaa maal inni beektaa kutaa tammanaan jettu suni Waaqayyoo biyya lafaatti erga dhufee durboo Maariyaam irraa dhalatee booda utuu hojii isaa hin xumurin kan inni jedhedha jecha Yesuus inni. Yoo argiteetta ta'e kan inni jedhee jaratti medha waan ta'eef jecha Yesuus utuu gara biyya lafaa kanarraa gara mirga Waaqayyo abbaa inni qindura kan inni jedhedha. Okay. So gaafa biyya lafaarra jiru Yesuus waaqa qabaami? Ergama abbaa isaati kan inni fudhatee dhufe. Eeka jechuun gaafa dhufu biyya lafaarra jiru mareet laay soo nabbare jettanii amantan gaafa biyya lafaarra jiru Waaqayyoo kootii fi keessan jedheemi Yesuus. Maat? Waaqa kan kootii Waaqayyoo kan koofi keessan jedheemi Yesuus barattootaan. Waaqayyoo kan koof keessan jechuunsaa. Abdii nagaan siif haa ta'u. Waaqayyoo kan koof Waaqayyoo keessan jechuunsaa. Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufee ergamatti kenname hojjechaa jira. Ergama eenyu hojjechaa jira? Ergama Waaqayyo Abbaa. Waaqayyo Abbaa malee Waaqni biraa ni jira? Waaqayyo Abbaa Waaqayyo isa kanaaf innan sila koo sadan tokkummaa kan jedhu beekuu qabdaa innan sila siin jedhuu fi Waaqni meeqa si biratti? Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa kan jedhamu jira. Isa kanan beektu atamma. Wanni kana jedhamu wangeela takkaan argine wangeela dubbise. Maybe osoo hin dhalatiin hin dubbise. Maal akkam? Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadeen tokkoo kan jedhamu hin jiru wangeela irra bar. Taabdoo ante dakkaamaa gonnuun bichaa namittaan abbo. Dhugaa Waaqayyo yoo ati jecha akkas jedhu fidde ani pheenxee garti si wajjin Yesuus gooftaanoo isgaabeer jedheetiin itti amana. Hin jiru. Sadan tokkummaa kan jedhamu Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu kan jedhamu. Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan jedhamu jiru. Waan ni jiru wangeela Yohaannis keessa deemaatii maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiin, maqaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa saba hunda barattoota koo taasisaa jedhe. Malee maqaa Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo Hafuura Qulqulluu kan jedhamu hin jiru. Sadeen tokkummaa Waaqayyo tokko kan jedhamu hin jiru. Inni Yesuus jedhe sun maayini? Waa'ee cuuphaa laalsaa bara. Malee tokkuma waaqa Abbaa, waaqa Ilma, waaqa Hafuura Qulqulluu jedhamu hin jiru. Qalba qaal hin jiru. Maal jedhaa cuuphaa jedheetti? Maal jedhaa cuuphaa jedheetti inni? Deemaati saba hunda maqaa Abbaatiin. Maqaan Abbaa eenyu yoon jedhee si gaafadhe marakkisaa namni deebisu hin jiru. Maqaan Ilmaa eenyu jetteen Yesuus jedhan. Maqaan Hafuura Qulqulluu eenyu jetteen hin beekan. So deema saba koo barattoota gartee saba taasisaa barattoota taasisaa akkana hordofan taasisaa jedhe malee waaqa Abbaa, waaqa Ilmaa, waaqa Hafuura Qulqulluu kan jedhamu hin jiru. Waaqni yoomiyyuu Museenis Waaqayyoon tokkuma jedha. Yesuus illee Waaqni tokkuma jedha. Daawwit Waaqni tokko jedha. Abrahaam tokkuma jedha. Waan Sillaasee jedhamu wangeeluma gartee Pheenxeef Ortodoksii irra illee hin jiru. Kanaaf akkanaan jette Yesuus Kiristoos hojii Abbaan raawwachuu dhufe naan jettee miti hojii Waaqayyoo. Hojii Waaqayyoo kan amma fakkeenyaaf ani hojjetaa mootummaa yoo ta'e ani mootummaadha moo hojjetaa mootummaati? Maal inni beektaa? Yaadni keenyaa galeera. Tole. Gocha Abbaa raawwachuu dhufee gaafa siin jedhu ofii isaatii waaqa ta'ee utuu jiru mirga Abbaatii gara biyya lafaatti ergameetii Abbaan an jechuudha taabar. Amma jechuun dogoggora afaanii keessa ilaali. Of biraa dhufe moo Waaqayyo biraa dhufe? Abbaan an jechuudha taabar. Amma of biraa dhufe moo Waaqayyo hin dhaga'amu? Elaa isa kanaaf inni sila siin jedhu maal inni beektaa? Ishee. Sadan tokkummaa beekuu qabdaa inni sila siin jedhuuf isa kana amma beektaati rakkinni jiru. Okay, waa sadiitu walitti dhufee walitti dammaramee waaqa tokko ta'e. Eeyyee akka kana wantichi maal jedhee akkan si ibsuun naan galle amma xinnoo anis laayifii keessan ariifadhee waan hin galeefi. Ayyee ishee. Waan siin jedhu takkatuma jechuun itti xinxaalii dubbisi waan sadeen tokkummaa jedhamu wangeela hin jiru paastoroota raajii daaqon nama feete gaafadhu sadeen tokkummaa konseptii waan kanaa akka biraas jedha malee sadeen tokkummaa qaalba qaalii jedhu Waaqayyo Abbaa kan jedhamu wangeelarraa Waaqayyo Ilma Waaqayyo Hafuura Qulqulluu sadeen kan jedhu qaalba qaal jechuun kun hin jiru. Waaqayyo tokko Yesuus akka jedhu Waaqayyoon dhugaa tokko qofa Abbaa bicha jedha hin fudhatta akkas jedha wangeelarratti. Anaa miti Hafuura Qulqulluu miti Waaqayyoon dhugaa Abbaa bicha jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 dubbisi. Barreessa kan koo.
Atamma koo Yesuusitti namantu. Ni namana. Itti amantaan Maal jedheen maal ta'uu isaa? maal ergamaa waaqayyoo ta'u hojii waaqayyoo raawwachuu ilma Maariyaam ta'u nama ta'u dhiira ta'u ergamaa saba Israa'el warra koolotaa badan balbala Israa'elitti ergamuu duwwaa akka ta'een itti amana. Yesuus akkaataa dhaloota Yesuusiin beektaa meenatti himeessa. Niin beekaa dhaloota Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti dhalate dubroo Maariyaam irraa akka Quraanittis akka Wangeelaatittis saalqunnamtiin alatti haati isaa osoo hin ejjin osoo heerumtee gartee abbaa manaa godhatteen ta'in ergamaan waaqayyoo itti dhufe ilma deessaa ilma qulqulluu deessaa jedhan Quraana keessatti illee gartee ilma deessaa gartee ilma argattaa maqaa isaa jedheen Wangeela keessatti ammoo maqaa isaa Yesuus jettee moggaaftaa jedheen ilma jedheen dhiira deessa jedheen sana waaqayyoon abbaan gaafa Maryamitti ergu saalqunnamtiin alatti akkam ilma naa ta'e naan hin taa jedheen waaqayyoon waan fedhe raawwata ilma gartee ilma dhiiraa ta'e Maryam irraa dhalate akkasuma gartee waaqayyoon yeroo waa raawwatu dinqii afur raawwata tokkoffaa dinqiin tokkoffaa waaqayyoon raawwate abbaa keenya Aadam abbaa malee haadha malee biyyoorraa argamsiise haadhan qabu abbaas hin qabu inni lammaffaa dinqiin lammaffaa Heewaan haadha mana isaa tajaajiltuu isaa nama fooniirraa dhiirarraa nama lubbuu fi hafuura foon qaburraa ishee dubartii taasise abbaan qabdu haadhan qabdu isirraa argame inni sadaffaa Yesuus Kiristoos dinqiin sadaffaa Yesuus Kiristoos kan dhiira ta'e Maariyaam dubroo Maariyamirraa haadha isaarraa argame dhalate gadaamee isaa keessa akkuma harmeen teenya ji'a 9 turtu taa'ee abbaa malee dhalate dinqiin afuraffaa anaa fi ati sanyii anis waan haadhaa fi abbaan keenya raawwatanii qeyroo lama taanee gadi baan hin beeytaa jechuudha waaqayyoon akka fedhetti hojjeta bishaan sanirraa dhangaa bishaan isparmii sanirraa gartee sanirraa anaa fi ati waaqayyoon ati dhiira ta'e jedheen waan ni gartee waaqayyoon bishaan saniin anis kaanis dubartii kaanis dhiira kaan dheeraa kaan gabaaba kaan araba kaan gartee faranjii godhee waaqayyoon bifa adda addaatiin akkanatti uuma namni abbaa malee dhalachuuf waaqan ta'u osoo kan waaqa ta'u taate Aadam haadhaa fi abbaan qabu yoo kan san caalu nama wangeela keessatti Yesuus Kiristoos caaluu jira hin beeyta akkasan uumama keessatti akka kanatu hin taane maal inni beektaa amma gaafa na dhaggeeffattee dhiiroo ergamaan waaqayyoo dhufee ilma hindeessaa maqaa isaa Yesuus jettee moggaastaa jedhuun sana maala godhuuf sirraa dhalata jedheen maala godhuufi maal akka godhuufi sirraa dhalata saba warra koolota kaayyoon waaqayyoo biyyi lafaa kun sabni gartee Israa'el akka fayyu karaa waaqayyoo deebu seera Musee dhiisanii jiran seera Musee irraa addabanii abboommii dalaguu dhiisanii akka fedhanitti caffaranii biyya lafaa seera akka fedhanii biyya lafaa balleessuudhaan cubbuudhaan kanaaf waaqayyoon isa kan argamsiise ilmi uumama rabbiin kallattiin akka fedhetti argamsiisu dandeettii isaa mu'jizaa yookaan dinqii isaa argamsiisu waaqayyoon gartee kanaaf biyya lafaa irra fide waan biraatiif miti gaafa ergamaan waaqayyoo gaafa itti dhufe Maariyaamiin waaqa deessa jedhee moo nama deessa jedheen sanyii wayye maayettee ergamaan waaqayyoo Maariyaamitti gaafa dhufe dubroo Maariyaamiin ilma deessa jedheen moo waaqa deessa jedheen ergamaan waaqayyoo gaafa isheerra dhufee isheerra buufatu maal deessa jedheen gaafa itti dhufe misiraachoo kan itti hime ilma dubroo hin ulfoofti ilmaas hin deessi jedheen moo waaqa hin deessi jedheen ilma deessa ilma ati deessus immoo dinqiidha jedheen dinqii jechuun haa ta'u dinqii jechuun isa miracle something like waan dinqii waan nama raawwatu tokko jechuudha nama deemu waan jedhe ergamaan waaqayyoo Maariyaamitti dhufee miti ergamaan waaqayyoo eenyu biraa dhufe Maariyaamitti mul'ate eenyu biraa itti mul'ate Yesuus mee dhaabbadhu Qoy sanyii kanaan xumurannaa duruu deemu sanyii deebika Yesuus haa ta'u Yesuus kami keenya Yesuus keenya moo kam qofaati awoon ambasuma ijoolluma qeyroo ajaa'ibaa tana gayyaa addoon hin loltu jaalmarroo maal abadhasi yoo yaa buyyaa
Yesus walumatti qabu. waluma qabnaami. Waan jedhe. Yaayyee. Abumaas. Naan dagaa. Sagaleen koo jedhame gisee takka. Akkana. Saadaan hin dagaa. Nagaa dansa. Waan jedhe. Yaayyee. Walumatti qabnaafu. Waan jedhe aboo baay'ee natti toltan. Baay'ee natti tolta nama anaa dhufu gadi kootu gadi yaadda. Nagaa Yoo yaa babaaroo nagaa isin. Ardaan nagaa nama isaan nagaa. Yesuus si jaalatatillee. Nagaa dhugaa. Injira waa takka nagaa malee. Neetwoorkii kanatu baay'ee akka malee nu miidhaa jira. Isin miidhaa jira neetwoorkii kana tolchaame. Aboo sillee si jaalata dhugaa. Baga jira. Hin soomtu obbo. Nagaa mi'ati. Nagaa maa sagalee waa nyaataa jirta. Midhaa isin nyaadhu. Dinkaanis dhufe dinkaa. Aboo isoo madis. Ama cabsi. Soomuu qabda sooman cabsin. Dinkaa Aboo jirtu. loosii wayii argadhe. Hayyee loosii harkatte. Fuulaa kam Nagaa jirta? mi'atiin? Nagaa fuulaa kam jirta? Keenya moo Itoophiyaa keessa jirta? Aboo natti toltaa harkatti toltaa. Akkana baga ati Ima si hordofee. Hayyee. Wallahi mucaa kanaan jaaladha. Nattaate natti tolta dhugaa natti tola haalaa fi amala kee dansa. Loosii argadhe. Loosii. Nadhee wayiillee dhagaasin bira. Sagalee waan qasiidha. Natti tolta dhugaa. Natti tolta atilleen. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifami. Baay'ee baay'ee. Dhugaa waaqayyo natti tolta. Baay'ee si hordofa. Follow si tolcha. Anillee sirrii si jaaladha. Waan hin beeku malee akkuma si jaaladha. Follow si tolche ebbo. Waaqayyo wal keessa nu kaa'e. Wal keessa jirra anaaf jedhu. Tokko kondaani. Kokoroo wangu hapo jette keenyaanu. Walumaan nu haa eebbisu. Amin amin. Shaadaa jira jedhan. Ustaaz gisee takka shaadaa keessa kanallee. Ayyee galchaa warra shaadaa inshallah. Dhugaa. Keessa jira tokko. Een maqaan kee? Atillee ala keessa jirtan. Hin jirta. Hin baanu wal keessa abbo si jaaladhaan. Natti tolteerta. Waranaan akkanumatti natti tolta. Maqaan kiyya kun sooressa. Sooressa. Waaqayyo sooressa si haa tolchu. Waaqayyo si kanninna. Beessee si kanninna. Ayyee. Adamanaallee Ayyee illee si jaaladhaan baay'ee si hordofa. Si ala deemee si dhaggeeffachaa jira garuu ara laayivii irra galee. Baga galte yeroo dhibillee qottu. Yeroo dhibillee gati qottu. Nagaa galanni isaaf haa ta'u. Nam tokkotu islaam ta'uu fadha. Baay'ee. Mee nama kana shaadaa qabsiisamee qo'atu. Amiin. Isinillee sinaa tolchu. Amin. Hin badin wangeela wangeela gafidaddooti kottu. Baay'ee. Hinga. Nagaa kaatin. Nagaa. Kadir. Deebii kottu. Gadi deebii wangeela fidaddu kottu. Waliin soomna. Waa'ee Yesuus waliin soomna gadi kottu wangeela kitaaba qulqulluu fidaddu kottu. Ayyee. Akkas. Si jaaladha hin badin na dura booda kottu gad. Am nama tokkotti am daallee tokko harma jira kan jeequ jiru tokkotti lallaba. Inshallah. Akkana nu jaalatti waddoon. Hin beekne Shakadir. Pentee si jaallatti abumaas. Pentee na jaalatti eddoon. Awwa isin hay saba koo warra maqaan isin halluu lamalee akkana qaba kun boorana biyya hunda keessaa nu jaalatti. Faloo na ergatee waggaa mana barreessuu ture hin arginani. Ammaan keessa gadi bu'ee ilaale. Teetaa deemanii abumaas ni hojjibba. Ustaaz. Biyyi lafaa na jaalatti ibbo. Isintu dabarsee gartee tokkicha kana tiktook na kenne malee biyyi lafaa na jaalatti arge akkasi dinka biyyi lafaa na jaalatti. Itti dabar isa lammaffaa ta'eetilleen tokkicha kana jaaladhu nama mee na jaaladha na jibbina ka lubbuu keessaniititti. Isinin tokko sabaa maal isinin miidhu maana miitan. Yoo asii walitti waaqaaqnu ragaan piruu woomatti haasofne malee waliin miinu bar. Sin arrabsu nan arrabsitu. Waa takka wallahi. Waan qabu maa karaa irratti amma mana kee dhufe
Ana mau mana ke nanya dan dhuga na rafa. Fadhi jira. Asirratti waa Amas yaman wajju ani ko arras wajju marrafa wajju manya wajju no menjiratan kali sesarras. Akkasi yoomiyyuu hundee yeroo hunda Yahya kan nama bira jiran si'amee dinkaa goon Yahya nama wangeela dubbisu abshir rabbi sinaa jaal umrii nu dheeradha wallah Ahmad barsiisaan eessa jira barsiisa biyya lafaa dhageessiseeti nu Yahya Ahmad hin kutte gana mana bira quraana qara Nin jiru saasi isin dhaggeeffachuu jira. Sababa mana dhiisan kadir iftarii deema fura abbo hin gaha qafa bira Nibira malagana ustaz. ganaadha Gana deeqaa demoo yaqa. Anka sana lallabannee deemna kanas quraanaan qara ganama zaafuri na biraayi masha Allah nu Yahya jettan kan shaadaa jettan mee saadam Yahya kanatu barreessaa ture. Yahya bira jirta? okay homa network bane fi ofira Yahya Yazid. والله انجر يا ربي اللهم اشف يا ربي عبدي رقاص اللهم ابشر عبدي رقاص اللهم اشف عبدي رقاص واتكن جران نتوركين كان كي Ya bakka networkitti siqi sagaleen keen jiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سوسن جالتا جرا كوت نو جالتا اتو نو جالتا يسوع كان نو جالتا نو بينا ارغد مي اساياس راجيچا اساياس والله Waalaikumsalam warahmatullah.